Ilmi namaa beeyladaadha moo bineensota keessa lakkaa'amu? Beelada. Qaamni saalaa hin dalayne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaa keenya siin jaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan keenya siin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan keenya siin jenna. Wardi Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan keenya siin jaan. Ani maqaan kiyya dursaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan keenya siin jaani. Fiixaa Mahammadiin. Abdul Jabbaar keenya gaaffii si gaafachuudhaaf yaana gaaffii si gaafachuuf deemna waan ta'eef hayyamaadha. ni dandees. Ayyee gaaffii si gaafanna gaaffiin tokkoffaan akkanatti. Gaaffii tokkoffaa ilmi dhiiraa tokko yeroo kan fuudhuun isaa irratti haraamii jira. Osoo fayyaa qabu. Hajji Yeroo hajji maal ta'e? deemuuf. Liqitee argatee jira hordofta. Ilmi namaa beeyladaadha moo bineensota keessa lakkaa'amu? Beelada. Kamitti? Sijamar ilmi namaa bineensa amti kana nyaatu bineensi leencafaadha kana nyaatu. Bosona galu bineensi beelada lafa galti ilmi namaatti lafa gala. Bineensi bosona gala. Tanaaf beeylada keessa lakkaa'amaa jettee jechuudha. Akka yaadatti obboleessa keenya gaaffiilee si gaafachuudha. Ayyaana gaaffii si gaafannu deebisuudhaaf hayyamaadha. Ay qophiidha. Abshiraa. Gaaffiin tokkoffaan akkanatti ilmi namaa beeyladoota moo bineensota keessa lakkaa'amu? Ilmi namaa Beeyladoota moo bineensota keessa lakkaa'amu? lachuu keessattuu lakkaa'u. Akkamitti? Ilmi namaa ilma namaati. Ni lakkaa'amu malee. Ilmi namaa bineeldota fi beeylada keessa akka kiyyaatti lakkaa'u. Ilmi namaa yaaduu fi dandeettii waan gaarii fi budaa adda baasee beekuun isaan lachuu irraa adda jettee yaada. Jechuun yaaduudhaan dhugaa isaan lachuu irraa adda garuu gizee waamama keessatti waamamutti beeyladaadha moo bineensota jaamee waamamu? Jaawoti yoo eefa jettee moo gara beeylada argina. Beeyladatti argina jee. Ilmi dhiiraa tokko yeroon fuudhuun isaa irratti haraami yeroo tami? Yeroon fuudhuun isarratti haraami. Ilmi dhiiraa tokko amata 18 geenyaan fuudhuun isarratti waajiba beete. Waajiba yeroo takkaa jira yeroo inni isa fuudhuun isaa irratti haraami yeroo osoo fayyaa qabu jechuudha. Yeroo isa yeroo tami? Yeroo san eega jaartii qabu eega ilmoo qabu. Sanillee yoo jaartii wal dhibdaa qabaatan ati fuudhuun barbaachisaa beete. Yeroo inni fuudhuun dandeenye yeroo inni san fuudhuun isaa irratti haraami yeroo tami jedhu? Yeroon fuudhuun dandeenye yeroon fuudhii isarratti haraami yoo qaamni saalaa hin dalayne yoo qaamni isaa fayyaa guutuu qabaate. Fayyaa guutuu qabaate fuudhuun isarratti waajiba. Fayyaa guutuu qabu kan yeroo fuudhuun dandeenye takkaa jira. Yeroo san hordoftoota keenya isiniifillee gaaffii ataatu warri beektan koomentii jedhan nu barreessa. Viidiyoo itti aanutti immoo deebisaa isiniif himna nuti. Kaa deebisee badhaasa qaba gaaffii tana. Osoo fayyaa qabu yeroo fuudhuun isa san irratti haraami. Jirti? Inni jirti. Yeroo taatan hin beekne kaman yeroo guyyaa moo yeroo? Guyyaa yeroo murtaa'aa qabs haa taatu guyyaa murtaa'aa hanga tokkoof haa taatu yeroo namni san fuudhuun irratti haraami. Yeroo salaatatti. Yeroo salaatatti seenee jee hordoftoota keenya hin halkanne. Osoo inni fuudhaaf hin gahin dura. Jechuun fuudhaa goo namni san boodara fuudhuu isaa wayii sarratti haraami nama tokko irratti. Duboo fuudhaaf osoo hin geenne osoo hin jenne umurii amma 18 keessatti nakaa godhachuun numa danda'amu mokka. Kanaafuu yeroo osoo fayyaa qabu yeroo fuudhuun isa san irratti haraamii ta'e hin halkanne. Qaama keenya keessaa bikkee akkaan humna guddoo qabu eessa? Qaama keenya keessaa bikkee akkaan humna guddoo qabu. Akkaan humna guddoo qabu. Mataadha. Mataa miti hin halkanne. Carraa tokko see kana irra deebiin korii. Ayee. Qaama keenya keessaa. Mataa sammuu kana hojjeta jeetii beekte. Bakkee akkaan humna guddoo qabu. Garaa. Hin arganne hordoftoota keenya gaaffii tanaas magaalaa maaliif magaalaa jedhamti? Magaalaa fi baadiyyaa magaalaa tana immoo maaliif magaalaa jaaniin? Baadiyyaa maaliif baadiyyaa jaaniin? Fooqiin baankisiis jirtu. Fooqiin baankisiis jirtu. Fooqiin baankisiis jirtu. Waan fooqii keessa jirtu qofaaf magaalaa jaamuu dandeessee?
Ani magaalaa waan jireenya keessa jiraata jireenya bareedaa keessa jiramu. Baadiyyaa jireenya bareedaa keessa jiraachuu ni danda'anii garuu obboleessa keenya Abduu Jabbaar gaaffii tana likitti nuuf hin deebisanii sababbaan akkanatti ilmi namaa beeyladoota moo bineensota keessa lakkaa'u? Ilmi namaa beeyladoota moo bineensota keessa lakkaa'u ilmi namaa? lachoosatu lakkaa'u. Akkamitti lakkaa'u? Ilmi namaa nama waan ta'eef. Nama dhugaadha. Beeyladoota moo bineensota keessa lakkaa'u? Beeyladoonnis kophaa jira bineensonni illee kophaa jira. Hin arganne gaaffii tana hordoftoota keenya. Bashoon sadii hantuuta sadii deeqa sadii keessa yoo jeefte bashoon takka hantuuta takka deeqa meeqatti jeefti? Daqiiqaa warra baratu haa sekoondiidha. Gaaffii keenya dhaggeeffadhu. Bashoon sadii hantuuta sadii deeqa sadii yoo haa jeeftu taate bashoon takka hantuuta takka deeqa meeqatti jeefte? Akkamitti? Isaan daqiiqaa takka takka fudhatanii hantuuta takkitti qabu. Isinis hantuuta takkitti daqiiqaa takka qabdi. Inni argamu muka gubbaa jira. Shimbirroon takka samii qottee takka lafa yoo qotte muka sanirra maal ta'uuf? Goflaasii saniif. Goflaasii maal ta'e muka irratti eeba. Takka samii qottee takka lafa buute shimbirroon muka sanirra maal ta'uufame? Goflaas. Goflaan akkamitti ta'uu danda'a? Ani isin achirra turanii babaree. Lafeen akkaan xiqqoo qaama keenya keessaa bakka kamitti argamti? Lafeen akkaan xiqqoodha. Sammuu namaa keessa. Sammuu namaa lafeen qabdi? Yaa lafeen xiqqaan kan jira jechuudha. Harkannee irra deemee yaalume. Funyaan keessa. Harkannee hordoftoota keenya gaaffii tanaas hin harkannee obboleessa keenyadha bikkee akkaan humna guddoo qabdu eessa? Arrabsa. Goofas liqitti argatee jira. Killee jaan qaba. Lamaniin cabsee lamaniin gorodhee lamaniin nyaadde meeqaan naafa? Jaa qabdi. Lamaniin cabsitee lamaniin nyaatte humaan afuufa. Akkamitti waan naaf? Jaa qabdaami lama cabsitee lamoo. Lamaniin gorodhee lamaniin nyaadde. Lamanii gorodde. Gorattee jirtan nyaanne tan goratte lamaas yaabe tan godhamte sanis yaabe. Bineensota keessaa haa utaaluu hin dandeenye. Bineensa kam? Bineensota keessaa haa utaaluu hin dandeenye. Qoca. Qoca akkas deemsa. Isaa biyya arganne. Raachilleen utaaluu ni danda'a maali dhiiroo? Bineensota gurguddaa keessaa bineensota bosona galan keessaa mokkore. Bineensota gurguddaa bosona keessa galan kaa utaaluu hin dandeenye maali niin tilmaamaa facco maali. Tokko qorrelleen utaaluu ni dandeenye maali naan galle. Killee jaan qaba lamaniin cabsee lamaniin gorodhee lamaniin nyaadde meeqaan naaf? Kumaa sinaf. Akkamitti? Karena dime. Killee jahan qaba lamaniin cabsee lamaniin gorodhee lamaniin nyaadde. Killee. Lama seef. Akkamitti? Lamaan godhatsan keetuma antiif. Jechuun killee jahan qaba lagaa filikee dhaggeeffadhu killee jahan qaba lamaniin cabsee lamaniin gorodhee lamaniin nyaadde. Meeqaan naaf anaaf? Lama seef malee. Hin argannee gaaffii. Bineensota keessaa haa utaaluu hin dandeenye maali? Bineensota? Bineensota bosona galan keessaa haa utaaluu hin dandeenye. Utaaluu dhiiroo maali? Bineensaan waan guddaa akka arbaa takka arbana fakkaata. Arbaa itti argattee jirti. Bashoon sadii hantuuta sadii deeqa sadii keessa yoo jeefte bashoon takka hantuuta takka ajjeesuudhaaf deeqa meeqatti fudhatee? Daqiiquma sadii gaa. Akkamitti? Bashoon sadii hantuuta sadii ajjeesuudhaaf deeqa sadii yoo itti fudhate bashoon takka hantuuta tokko ajjeesuudhaaf deeqa meeqatti fudhate? waan inni takka yaadni na gaafatte. Bashoon sadii hantuuta sadii ajjeesuudhaaf deeqa sadii keessa yoo itti fudhatte bashoon sadii jechuudha. Bashoon takka illee hantuuta ajjeesuudhaaf deequma sadii itti fudhate. Argatee jira hordoftoota keenya. Bashoon sadii hantuuta sadii deeqa sadii keessatti yoo ajjeeste bashoon takka hantuuta takka deeqa meeqatti ajjeefti jira?
Bashoon sadii hantuuta sadii daqiiqaa keessatti yoo ajjeefte bashoon takka hantuuta takka daqiiqaa meeqa keessatti ajjeesuu dandeessi? Daqiiqaa 5 keessatti. Akkamitti? Achuma fi achi dhooyteeti akkasi qabdee ajjeefte. Abshira. Waan takka yoo shan qabaatte jaayoo irratti daate qorata akka taateef. Waan takka yoo shan qabaatte jaayoo irratti daamte qorata akka taati. Garuu yoo jaha qabaate torba irratti daate takka taati maali wanti san? Kana najebe. Waan takka shayyoo qabaatte jaha irratti daate qorata akka taati. Shayyoo qabaatee jaarratti Jaha irratti daamte qorata akka taati. yoo torba qabaatee Jaha qabaate torba irratti daate immoo takka taati. wanni sun maalatti En arganne gaafitanas. Hantuuta sadii daqiiqaa sadii keessa yoo ajjeefte bashoon takka hantuuta takka ajjeesuudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhatti? Irra deebiin jaa bashoon sadii hantuuta sadii daqiiqaa sadii keessatti yoo ajjeefte bashoon takka hantuuta takka ajjeesuudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhatti? Bashoon sadii daqiiqaa sadii keessa takka takka daqiiqaa takka takka daqiiqaa takka. Laal bashoon sadii hantuuta sadii daqiiqaa hantuuta sadii ajjeesuudhaaf bashoon sadiitti daqiiqaa sadiitti fudhatti. Yeroo kana bashoo takka hantuuta takka ajjeesuudhaaf daqiiqaa meeqatti fudhatti? Bashoo takka hantuuta takka ajjeesuuf. Daqiiquma takka. Akkamitti? Akkamitti? Waan hantuunni san sadii daqiiqaa. Ayyee hin argan gaafii isa dhumaa si gaafanna. Gaafii firaa sana gaafate gaafii daga bool fakkaata. Okay gaafii dhumaa si gaafanna waan takka yoo shan taatee jiraatte wanti san jechuudha. Shan irratti yoo ja'a idaate qorata akka taati. Garuu jaha irratti yoo torba idaate takka taati. Maali wanti san? Again? Waan takka shan irratti jaha yoo idaate qorata akka taati. Jaha irratti torba yoo idaate immoo takka taati. Maali wanti san? Gaafii loojikii hama. Gaafii loojikii hama osoo yaaduu namni. No? Akka argachuun gaafii sasii deemsaa dhimma shargattee jirta. Gaafii maa waan galle? Gaafii siin galle. Laa waan takkaa jira. Yoo wanti san shan jiraattee jechuudha. Jaha fuudhamtee irratti hidhamte qorata akka taati. Yoo wanti san jaha jiraattee torba irratti hidhamte immoo takka taati. Maali wanti san? Jaha irratti torba hidhamte takka taatu. Shan irratti jaha hidhamte immoo qorata akka taati. Qorata akka taati. Deebitee immoo jaha fi torba irratti immoo takka taati. Hartuuta takka argachuu hin dandeenye carraa kana nu kanatti gaaffii teenya irratti hirmaachuu gati fajjii akka galatoomii siin jenna. Abshira carraa kana nu kanatti gaaffii deebii teenya irratti hirmaachuudhaaf hedduu galatoomii siin jenna. Carraa kana nu kanatti irratti hirmaachuu gati fajjii akka galatoomii siin jenna. Ayyee galata guddaa galata. Waan gaaffii deebii teenya irratti hirmaattee carraa kana nu kanatti fajjii akka galatoomii siin jenna. isinillee waan carraa kana kan taniif hedduu galatoomaa isin jajjabaan. Waan carraa kana nu kanatti gaaffii deebiin si gaafanne irratti hirmaachuu gati fajjii akka galatoomii waan carraa kana nu kanatti fajjii akka galatoomii siin jenna. Maqaa daawwattoota keenyaatiin.